yoo akkanatti ilaaltan mush ilillii miti akka sunnaa rasuulli nu ajajetti afurii sanillee fuudhuu ni danda'a jechuudha. Wanni isa daangessu takka hin jirtu. Kabajaa isiif qabu, kabajaa Fatihaaf qabuuf jecha abbaa ofiititti himatee manguddummaa naa dhaabbadhu anaa Fatiha jidduu nagaa buusi jedha itti argate jechuudha. Yaanni isaa odoo bakka hin gahin karatti jala hafe waan har'a baar godhu kana godhuu dadhabdaniitiin har'aas deebitanii baariin afaan kamiin qeequu barbaaddan akka Fatihaa fi ilillillee wal qixxee qabdee akka rabbiin sirraa jaalatutti horattu abdii qaba. Haa fuudhee gaafa inni Fatihaa miidhee mirgi Fatihaa sarbamee mirgi ilmaan isii sarbamee jedheef yoo kaanne gaariin turre lafa jala geeybaa maaltu nu haasofsiisa. Beekumsaa wal qixxummaan horadhuu jechuun malee abaaruun qabriin siyaa fuutu maal aboo akkamitti akkana jedhama namni akkamitti akkana namaan jedhana maal jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota kiyya akkam nagaa keessanii fayyaadha bakkuma jirtanitti nageenyi kooka onni irra madde isin haa ga'u isiniin jecha har'allee deebi'eetiin jira gaa maaliin deebitee jechuun keessanii nafu har'allee waan addaa tokko qabadhee isinii dhufee wanni addaa suni maali yoo ka jettan taate dhimma waa'ee nama sadii dubbachuuf dhufe warroonni hoggaa namni waan namaa dubbatu dhimma nama tokkooti irraa dubbatu hordoftoota kiyyallee ta'ee namni birallee ati waa'ee namaa keessa maaltu si galchee waa'ee namaa keessa maal seentanii bultii namaa keessa maal barbaaddan jettanii bultii namaa keessa wanni barbaadnu hin jiru nama kana dhugaa jirtu ka doongoree fi ka ammallee sirri jiru atillee sirri jirta jennee jajjabeessuun dirqama kenna waan ta'eef malee jaarsaaf jaartii jidduutti hammeenya uumuufinitti akkasitti na hubadhaa isiniin jedha. Egaa kanatti aansee har'a obboleessi keenya Bahar gabbahee waan tokko gurraan nu gahee jira. Wanni sunillee wanni inni irraa gurraan nu gahee waa hedduu waan akka kiyyatti akka Sayiditti wanni inni haasa'ee hedduu namatti tola. Waan akkaan namatti tolaati ijjannoo isaa dhibbaan dhibbatti ilillii inni fuudhaa warroonni immoo tuyyuu warra biraa haasa'anii ilillii akkamitti fuudhaa maali akkamii jettanii haasa'anii ilillii ni fuudha miti ni fuudhaa dhibbaan dhibbatti ni fuudhaa guyyaan har'aa kun jummata guyyaa sabtii nikaa isii hidhachuuf deemaa jedhee nutti baga itti cabsite baga fuute ani baga gammaddee congratulations jechuun barbaada baar wanni ati dalaydee waan namni hin dalaginii miti wuma namni dalage dalaydee warroonni immoo tuyyuu baar akkamitti umrii tanaan haadha ilmaanitti irratti Fatiha irratti ilillii fuudhuuf deema wanni jettanii warroonni haasofitanii warroonni yaada akka isin qabdan yaadni keessa yaada dongoraatii isin jechuu barbaadaan. Maaliif yoo jettan taate Bahar nama umriin irraa deemee dulloomee achi ga'ee miti mucaan kun duraanumallee ganamaan bultii ijaarrate malee yoo akkanatti ilaaltan mush ilillii miti akka sunnaa rasuulli nu ajajetti afurii sanillee fuudhuu ni danda'a jechuudha. Wanni isa daangessu takka hin jirtu. Kana keessatti warroonni mootiyyuu waan hin taane yaada fokkataa haasofitanii dhaabbattanii odoo ilaaltanii irra gaarii bareeda. Bahar waan isaa ta'u niin godha eega jedhee waan isaa ta'u godhuuf qophiidha jechuudha. Waan isaa ta'u waan isa baasu waan lubbuu isaa itti amante eega hin godha jedhee nuti immoo wanni nurraa barbaachisu warroonni hiriyaa ta'ee fi warroonni birallee eega inni hin fuudhuu qaba ilillii jedhee duraan hin jaaladhu amma jaalalli isii onnee na seene eega jedhee duraan isituu kophaa ofii jaalattee miidhamaa turte eega inni illee beekee fi Bahar illee jaalate nuti wanni godhuufii qabnu baga gammaddanii rabbi wal isin haa taasisu rabbi wal isin haa galchu jennee du'aayii godhuudhaaf malee abaarsa dhagaan taane darbachuu waan hin taane haasa'u maaltu nuun gahe. Bahar yoo ilillii fuudhee ilillii eega fuudhee Bahar Fatihaa ni miidha warroonni jettanii yaaddan akkamitti miidha Fatihaan tun bara haadha ilmaaniitii bara. Nama kaleessa isa wajjin jiruu meeqa dabarsee bara ilillii fuudhuun isaa Fatihaa muhiidha warri jettanii yaaddan yaada dogongoraa kabajaan Bahar Fatihaadhaa qabu an akka kiyyatti akka dhaabbadhee ilaalee madaaletti haasaa isaatirraa odoo kabajaa Fatihaa qabaachuu baate tokko ka jedhe abbaa isaatitti bilbilee ani fuudhuuf deema Fatihaa waan kanarratti mootuyyuu fedha hin qabdu Fatihaa narraa amansiisaa jedhee abbaa ofiitti himatee Fatihaa kadhachuun kabajaa olii inni Fatihaa qabu mul'isaa jechuudha. Kanaa ol maal barbaadda? Odoo barbaade yoo feetan wajjin buli yoo feetan wajjin hin bulini tamam ani nin fuudha si taanan hin bulta si ta'uu baanaan Allah itti alee jechuun ni danda'a jechuudha. Kabajaa isiif qabu kabajaa Fatihaaf qabuuf jecha
abbaa ofiititti himatee manguddummaa naa dhaabbadhu anaa fatihaa jidduu nagaa buusii jedhee itti ergatee jechuudha. Maashaa Allah. Hayyummaan bahar qabu namni tokko hin qabu jechuudha. Nama isa hin geenne waan irra bahar godhe kana godhuu hin dandeenyetu bahar hin qeeqa wallaahi. Nama hedduu agarre ka'asii ka'eetinii waan adda addaa yaadee yaadni isaa odoo bakka hin gahin karatti jala hafe waan irra bahar godhu kana godhuu dadhabdaniitini har'aas deebitanii bahariin afaan kamiin qeequu barbaaddan. Maal irratti qeeqxan bahariin? Fuudha eega fuudhe haa fuudhu. Rabbi isa dandeessise jennaan afurillee haa fuudhu. As keessatti mootiyyuu bahar obboleessa kiyya eeganii fuudhette fuudhi rabbii walitti sii haa qabu hamilee keettuu sii haa godhu handu'aa sii godha akka hiriyaa keetitti garuu amaana sitti dhaammadhu wanni amma sodaatan kun booddee dhufee akka hin argamne qofa akka hin argamnellee akka ati waan kana hin argamsiifne akka fatihaa fi ilillillee wal qixxee qabdee akka rabbiin sirraa jaalatutti horattu abdii qaba. Abdii qabna jechuun sirra wallaan maaliifuu yoo ati jidduu kana keessatti jara kana miite rabbillee walitti dhuftaa jara kanallee ni mufachiiftee jechuudha. Akka rabbillee walitti dhufne akka mootiyyuu fatiyallee hin miidhamne akka tuunillee hin miidhamne nu lachuu jari lachuu nu obboleeyyan fatiyallee nu obboleetti ija wal qixxeetiin laaltee akka rabbiin sirraa jaalatutti akka itti milkooytu akka rabbiin birallee itti milkooytee waa yaada keetillee milkooytu du'aa isii goonaa jechuudha. Kanaaf fatiyalleen inshaallah innuu si kabajee kuni kabajaa guddaadha wallahi billahi kabajaan baarsii godhe kabajaa guddaadha. Fatihaan natti mufachuu hin qabdu natti aaruu hin qabdu qalbii natti cabuu hin qabdu jedhee ofiisi gaafatee walii galuu dadhabnaan abbaa ofiisitti erge. Laal kabajaan kanaa olii hin jirtu wallahi billahi fatihaatillee kabajaan inni sii godhe kabajaa addaati. Yoo fuudhellee haquma keessatti hin darbin malee daangaa keessatti hin darbin malee jaalalli teessan takaleessa isin jalaa hin boora'in malee yoo fuudhe maal rakkoo qaba. Wanta rakkoo qabu jechuudha. Adii sunnaa rasuulaati. Sunnaadha. Ilmi islaamaa tokko haga afurii fuudhuu hin danda'a wanni sadaan keessa hin jiru. Mootiyyuu warri har'a mootiyyuu gabbaatanii bahar ilillii wanni fuudhuu fatihaa miidhuu fi gaafa jettan. Warroonni har'a haasoftan kun gaafa san namni bahar isinii mari'atee gaafa baharii fi fatihaa wal fuutu warroonni keessa jirtanii jirtanii. Isinii mari'atee fuudhee bahar fatihaa. Har'a immoo isinii mari'atee miidhaa. Ililliin mootiyyuu har'a isinii mari'atee fuudhuu qabaaba. Eega qalbii isaatti amansiisee ofitti himee hin fuudha jedhe nama itti mari'atu maaliif barbaachise? Maal barbaachise? Warroonni mootiyyuu fatihaan miskiina fatihaan akkasi fatihaan maal fatihaan miskiina ta'uu ni beeyna. Miskiinummaa isaa agarraan obboleessi keenya bahar akka isiinatti hin mufanne jedhee abbaa ofii manguddummaa ergate. Miskiinummaa isaa inni ni beeka. Nuti itti himummaaf nu barbaachise. Ani wanni akka gaariitti na ajaa'ibu yeroo hedduu waan abbaan jaalate lakkisiin ta'uu dhiisii jechuu kana nutti baay'ata. Eeganaa taa jettee itti deemte rabbi sii haa taasisu rabbi walii sii haa galchuu du'aa isii goona fatihaan haadha ilmaaniiti miskiinaasi si kabajii atillee kabajaa wajjin jiraadhu mirga isillee eegii jennee dhaamsa godhuuf hin nu malee moo fatihaa irratti hin fuudhinii ilillii hin fuudhinii yoo barbaadde biraa fuudhi. Fuudhuun eega fuudhuu ta'e ililliin tunillee jiran intala Oromooti. Wanni ilillii baharin fuune maa'in ilillii fuudhinii tabiraa fuudhi. Eega jettan fuuni fuudha ilillii yoo fuudhe maal qaba tabiraa tan fuudha maali? Tadahaba baattee deemtu fuudha moo taaddaa fuudha maali? Wanni inni fuudhu maleekaa fuudha wamaa addunyaa tanarra hin jirre fuudha. Fuudhuun eega fuudhuu ta'e fuudhu eega jettaniin ililli maa fuudhu maaliif? Intalli tun isaa jecha jaalala isaatiin akka hin taanetti onneen isii miidhamee argutti jiran nu guutuun kenna. Warroonni mee ililliin fuudhin tabiraa fuudhi jettan maa barbaachise? Maal tabiraatan fuudha Amaara fuudha dhaqee Tigree fuudha moo Guraagee fuudha intala Oromooti jettiin tunillee intala Oromooti. Wanni baharaasa mootiyyuu nama guutuuf deebidha har'a. Ilillii gaafa durii jaartiitti haadha warraatti fatihaa bira teettee isii qeexxe sanu fuudhee akka isiin akka haadha ofiititti kabajjee akka masaanutii miti akka haadhatitti kabajjee kabajaa isii gootee isii wajjin jiraattu godhee isin agarsiisaa nuun jedhe. Godheen waqa isin agarsiisaa nuun jedhe maal barbaaddan maa inni wanni hafeme hay maal godhuu qaba mucaan kun kanaa ol akka isiin gadi jettee fatihaa bultu akka isiin fatihaa kabajjee akka haadha ofiititti wajjin bultu fatihaa fi ilillillee harka tokkoon wal qabatanii jaalalaan akka itti isaan wajjin jiraatan anillee isaan keessatti raahan akka jiraadhu anatu godhee isin agarsiisa rabbii wajjin jedhe rabbi si yaa godhu warroonni mootiyyuu
Fatihaa miidhuu deemaa fatihaa miidhuu hedaa jettan akkuma bahar isiniin jedhe osoloon hin galin hattuun mana guuttee jetti Oromoon yoo mammaatu. Odoo waan takka hin argin inni ureefuu fuudhaaf deema. Fatihaa miidhuu heda jettanii fatihaaf dura boottan. Maali nuu fatihaa fi ilillilleen bar nuuf walqixaa jedhan. Maal taatan? Mootiyyuu gorsi sirriidha. Nama gorsuun ma jiraati. Ilmi namaa kun ni dongora akka fuuldura ni dongorre. Aboo eega fuudhu malee jette fuudhi. Fatihaallee mirga isii eegi tanallee mirga isii eegi akka rabbi sirraa jaalatutti jennee gorsuu qabna malee. Fatihaa miidhuu hedaa maal miidhuu hedaa maaltu nu beeksise? Maaltu nu beeksise? Haa fuudhu fuudhee gaafa inni fatihaa miidhee mirgi fatihaa sarbamee mirgi ilmaan isii sarbamee jedheef yoo kaanne gaariin turre lafa jala geeybaa maaltu nu haasofsiise? Geeybaadha kun. Kanaafi warroonni yaada adda addaa kennatanii yaada hin taane kennatanii du'aayii godhaafi rabbi haa tolchuufi rabbi walii haa galchu jara lamaan illee jara dhalaa lamaan rabbi walii galchee isallee raahan haa jiraachisu. Haa fuudhu maal badii qaba? Maali? Maal rakkoo qaba? Wanta kana rakkoon qabu. Fatihaan gaafa fatihaa fuudhullee baar nama tokko mari'atee hin fuune jedhan. Abbaa fedhe haa ta'u anallee haa ta'u anuma hiriyaa isaa kanaayyuu nu mari'atee hin fuune. Fuudha isaa agarre malee waan isaa irratti walii galan waan inni irraa jaalate hin beeynu jechuudha. Ilillillee akkasuma waan inni irratti walii galan waan inni irraa jaalate waan inni irraa jaalate ilillii fuudhuuf deemu hin beeynu jechuudha baar. Akkuma san gaa ammallee fatihaallee gaafa sanillee namni wajjin itti fuudhe hin jiru isatu jaalatee fuudhe ammallee isatu jaalatee irratti fuudhuuf deema. Kanaaf jecha wanni waan hin taane irratti haasofnee isallee mataa dhukkubsinee abaarree qabriin si haa fuutu maal arganna qabrii yoo isa fuute fatiha irratti baar fuudheef qabriin si haa fuutu jennee du'aa itti kadhanna. Maal fatihaanoo gaafa kana isiinuu tasilaa inni irratti fuudhuuf deemu fatihaanuu guyyaa takka isa hin abaarre akkuma isiin amma dura nuu dubbatte ani baar hammeenya ta'e ammallee hin barbaadu sillee si ceequu hin barbaadu sillee si abaaruu hin barbaadu rabbi si haa taasisu. Deemii fuudhii jetteen yoo fuuni ati isii fuutu kun jaalala kee yoo natti dabale malee hammeenya kee natti hin fiduu deemii fuudhii jetteen. Isin mootuyyuu maaltu isin cinqee abaaruun nama gahe rabbi sodaadhaati. Maaltu nama abaaruun nama gahe? Hayi silaa ka du'aa godhuufin malee isaa rabbi dandeessisee rabbuu isatti bal'isee eega innuu fuudhee bultii lama ijaaradhee horachuu hin danda'a eega jedhe. Rabbi si haa dandeessisu ka durii caalaa malee rabbi sitti haa kennu. Beekumsa walqixxummaan horadhuu jechuun malee abaaruun qabriin si haa fuutu maal aboo akkamitti akkana jedhama namni akkamitti akkana namaan jedhana maal jechuudha. Namoota hedduurraa namoota tokko wanni afaan isaaniitii bahu waan sirrii miti. Baar maal nu godhe gaafa isa akkana abaaru kan maal rakkoo qaba? Hainummaan isii hin miidhamin daangaan isii ittiin dabarin malee yoo fuudhe rakkoota kan qabu haa fuudhu. Maaltu nama jinqe? Baar obboleessa kiyya wanni an siidhaamu akkuma amma nuun jechaa jirtu kanatti. Ilillii gaafa durii fatihaa bira teessee fatihaa akkasitti jeette san akka isiin isii kabajaadhaan isii wajjin bultu mana tokko keessa kaayee isin agarsiisaa nu jette. Nu agarsiisi akkas godhi. Warroonni har'a mootiyyuu gaafa ati waan kana haasoytu toltuu ta'e jibbanii jabeenya kee guddina kee jibbanii waan hin taane sirratti haasayan. Akka isaan wilii wanta kasirratti haasoyne akka isaanuu sirraa hinaafan akkuma fatihaa wajjin jaalalaan jiraachaa turte ilillii wajjillee jaalalaan akka jiraattu abdii sirraa qaba. Jaalalachuu walqixaan jaalalaan akka jiraachiftu abdii sirraa qabna takka hin yaadin tatunillee hin yaadin. Ta'ani maali tunillee osoo hin jenne si wajjin gammaddee hojii keetu akkaataa ati jara kana itti walqixxeessitee hojii dhooftu akkaataa jaalaan isaanii itti wal qabsiifteetiin hin dhooftu. Tamaam akka namni biraa akka sirraa baratu akka hammeenya sirraa hin baranne waan gaarii akka namni sirraa baratu abdii qabna jechuudha. Abdii qabna. Rabbi walitti si haa qabu. Kanaaf fatihaalleen innuu si kabajaa keetiif. Narraa hin muufatin natti hin aarin qalbiin isiin jalaa hin cabin jedhee abbaa ofii sitti ergate. Abbaan isaa abbaa keeti. Abbaan baar abbaa keeti fatiha. Abbaa isaa kabaji. Isallee kabaji akkuma gaafa durii nuun jette san hamileen inni deemuuf hamilee ta'e akka taatetti laalii gammachuu wajjin jiraadhu. Jecha abbaan isaa siin jedhes akka inni si kabajuuf jaalala inni si qabu kabajaan inni si qabu abbaa ofii sitti erguu isaa kanarra tartee waan biraa takka akka hin dubbanne. Rabbii wal isinii haa galchuu, rabbii wal isin haa taasisu, jaalalaan walitti isin haa jiraachisu, jaalala takka nama jidduutti hin uumamne rabbiin isin jidduutti haa uumu, rabbii walii galtee isinii haa kennu, afaan keessan afaan kinniisaa rabbi isinii haa godhu jennee du'aa isinii kadhanna malee wanni nuti hamtuu isinirraa haasoyne, hammeen isinirraa haasoyne
fatii irratti baar fuudhuu edennee baar irra dhagaa darbinee baar dhabaarree wanni jennuuf hin jiru. Eega murteeffate nam tokko hin godha jennaan namni dhooginaa illee hin godhu. Baar nu himee jira bara. Gaafa ani xiqqaa haati xiyya ibiddi kosi gubaa dhiisii yoo naan jette an nama ibidda san tuqee ilaalu akka inni nama gubuu fi nama dhiisuu nuun jedhee bara. Arrallee baar waan sanii godha innaan akkuma godhutti beeyna ka. Maal gochuu nuti waan hin taane haasoy. Wanni nuti haasa'uu qabnu gorsa kennuufii qabna. Amaanaa rabbiitiif tajarallee eegii jechuun qabna malee waan biraa wanni nu ati haasoynee isallee mataa dhukkubsuuf hin jiru jechuudha. Akkasiiti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya bakkuma jirtanitti nagaa keessanaa jiraadha isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.